goduma kanarratti manuma xiqqaa kana keessatti dila kana walii qabamtaniiti fayyadamu jirtan. Nama rabbiin masgiida guddaa keessa kaa'ee masgiidni sanillee manneen dila qabu achi keessa kaa'ee mijjaa gurguddoo isaaf kannee waa takka irraa fayyadamutti hin jiraanneetu jira. Wanni isin beekuu qabdan rabbiin kun dachiin tun godoo taatu namni kun hafuula godaa tahuu diimaa bareedaa gabbataa tahuu rabbiif dantaa miti. Wanni rabbiif dantaa fuula godaa kana keessa qalbii akkamiitu jira. Dachii godaa kanarratti maaltu dalagamu jira qofaatu dalagaa rabbiiti. Sinigalee wanni jeeqon. Tanaaf akka gaariitti bakka jirtan tanaas yoonii fi du'aa'ii gootanii fi amata dhufu yeroo akkana markasni kun bakka bareedduu takka keessa yoonii fi hin jiraanne isinii kun mana bareedaa takka keessa koorsii yoonii fi fudhachuutti hin jiraanne taraa dhuftu koorsii yoo na yaamtanan isiniif hin dhufu. Wanni jechuu barbaade akka kanaa gaditti illee isinumaaf hin dhufaa yoonii fi quraana rabbii dhugumaan qaroo jiraattan ustaaza kanaa hojii yoo dhugumaan dararamu jiraattan yoo wanni kun isinitti dhagahamee akka gaariitti kalaama rabbiitiin du'aa'ii godhuutu isinirra jira. Amma bakki jiru kun waa takka miti gahaadha. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam bakka tanaa gadii keessatti diina kana eegaleeti diinni bal'aan kun Ameerikaa keessattis masgiida Makkaa guddaa san keessattis Madiinaa bal'oo san keessattis Austraaliyaa dachii babal'oo babbareedduu tana keessatti dagaagu jira. Manni inni irraa eegalame Daarul Arqam mana goda keessaa kan namni dhokatee iccitiidhaan dhaqee amantii irraa baratu ture. Amantiin Islaamaa hoggaanii fi dura babal'attu. Haasinni ammaan tana maddii teenya jiruu fi gizeenii fi nuti quraana qaraanu nutti hinaafuu fi faayidaa adda addaa barbaadu ammaan ta jiru kun haasidaa hunjaamu isaan biratti. Qureeshii gurguddoo haasawni isaa dhagahamu. Kayyoonni fi walgahii yaame walgahii namni takka irraa nafne. Damiina biyya guutuutiitu diini irra qabsaa'u ture. Gaafa nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam diina kana eegalu jechuudha. Garuu san hunda injifatee yoonii fi isaa waa itti himu nama waa himu arkan qataluudhaaf itti deemanii bara ajjeesuudhaaf. Isa osoo nama inni qaraa sun osoo hin ta'in isumaa ajjeesuudhaaf yaalii godhuu turan. Ajjeechaaf barbaadanii bakka isaa Alii ibn Abi Xaalib taa'ee nabiin akkasii jalaan deemne gaafa hijiraadhaaf deemu. Haalli mijaawaan waan guddoodatti naman geessu yoo gisuma dura dalagaa eegalte haala mijaawaadhaan eegalte sunnaan rabbii akkanuma si fakkaateeti fashalta osoo deemtu. Garuu rakkoo keessatti hoggaanii fi waa eegalte rabbiin bal'isaa deema. Ammoo seenaa guddoodha isin bakka tana barachuun mata duree xiyyaa miti ni'imaa rabbii wal yaadachiifne bira dabarra jeeti malee. Isin as keessa barachuun ummata chaansii qabu. Wasaabiquun al-awwaluun amma isin markaza kanaaf. Namni ammaan tana markaza kana baratee fi hoggaanii fi markazni kun dirreen isaa bal'ifamtee manneen isaa bal'ifamu dhufee barate kaman qaatala min qabli al-fath akka nama osoo fathii makkaa osoo banamin fathii makkaa dura lolee fi sanbooda lole. Ulaa'ika a'zamu darajatan 'inda Allah. Warra fathii makkaa dura jihaada godheesaniitu sadaqatesaniitu rabbi bira galanni isaanii guddaadha. Warra isin booda dhufutti histii wayii gootanii akka rabbiin qaa'isiyoonii fi marsaa keessan kana manuma kana keessa fixattanii goduma kana keessa fixattanillee warri isin booda markaza kana maqaa dhahatee dhufu balloo takka keessatti akka qara'u wayii histii qabdanii du'aayini gootaniif haa. Kanaafuu amantiin Islaamaa balloo fi rakkoo bakka bareedduu fi bakka fokkottuu nama bareedaa fi nama fokkotaa hin beeku rabbiin kana. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkuma hadiisa Bukaarii keessatti maali rabbiin qaama keessan ilaalu garuu wanni rabbiin ilaalu qalbii teessanii fi dalagaa teessan laalaa jeeme akkuma san rabbiin dachii bareedinaa fi gammoojjii ta'uusiitii fi magaalaa ta'uusii baadiyyaa ta'uusii baddaa ta'uusii rabbiin ilaalu dalagaa achirra dalagamtu laalaa jechuudha. Kanaaf inshaallah akka gaarii rabbiif galata galchaa hamilee bareedduu qabaadhaa fa'aahsinu dhanna billaa rabbiin nurraa jijjiiraa akkasii qabadhaatii akkasii wajjin deemaa jechuu barbaadeeti. Duratti kanuma shabaabummaatiif irra sii deebi'a. Anis haga takka irraa xuuneeti waa'ee quraanatti jiru waa'een quraanaa gaandhu. Obboleeyyan kiyya rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa marhalaa hedduu keessa nama dabarsa. Dura namni kun biyyee irraa uumamee eega biyyee irraa uumame booda nutfaa irraa uumamee
نطفة إجته بودا علاقاته علاقة مضغاته سنبودا لفيته لفي سنقبة ربي فون قده سنبودا إلمون على تقوله ترتيب دلتك خيسة أوف ربين وان خنا بلاشي مت دلقا دراقب أتي غرا هذا خيستي رزق أتشين ياتشي فموسانيس أتي هذا تي دراري قبو خناس أتي هذا تي وصون بين إيجسي خيسا قبو تلي هرملو دي وعمك سي لفاسف تخناس ربين دلقا دراقب سكندي تكاف ربي وان فايدان كم نندلقو نما تقرتيس وان فايدان كم نندلقو نما مسلم عديسي نما كافر رتو آيات ربي تي كيسي جرا وان بلاش تكتا إني دلقو جرو تكالينو جرو يجو خناف عمري ربي نوف خنتون هنتينو دلقا دقبتي وصوني في أتيهن دلتيني أكا إسلام مادي خروري سيف بافا موكبا وصوتين دلتين يوني في ربين يعني أبا بيكم سكبو في أبا غارينا ما فخنه وصوتين دلتين لبو متيتي جرة دران تسن خروري سير ربا فما مالي سيدالو تيسو تأكميتو إلما كان دلوف تاء نافدهو قبدي جيتي أبانك وصو سنفونه اتيادو تري يعني دلقا ربي يجرى إيقلم تيجو دابر سنبودو هقاني في نمني دلتي يعني هذا قدته أولتيمي خنو دي دلقا ربي تخيسي جرم أما بيرا دبره دردرو ما وصون تين تمييزا في حكمة ربي الرها سوينو نمني دوران شروط صلاة خيستي شرط صلاة سجل سيسا التمييزو تمييز فعلا نساء مالك أصول خيستي فعلا نساء مالك أصولا قرار يا وسيد الصغر خا هقاتك جولم ما دابر جولم ما سن زبنا خينا خان أفي زبنا نبي محمد كمل لم تجنيها الدبافنو نبي كنيس صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والنبيين نبيوته دبود إرجمي كنا نبي نسبود اللف كاف نبي كنيس صلى الله عليه وسلم جولة أما تربتي صلاة تني أججن أما تخدنتي صلاة الرتي تمني أكنا ما دركو وصدرك مقدّا سنصنتين أكنا ما دركو قدان واني أما تربت صلاة تي أججنيف نمنخن أما تربتي أكنا قدي أفان صلاة يو كراسي سني غلاف أكنا قدي يو جان أكل إنساني فرد جامي ويادا موفي سلا نبي كنيس صلى الله عليه وسلم ربي قدري بركم لما في كل أفر خيطوبيا خيس إرجمي واني سلا غافسن أما تربتي أججمو أما شاني قديبيا يوخين أما تعفر أما تصديق قديبيا أكا غارين ندقيفة أواني جيجودين مالي فكسي قديبيا سيتان الدنيا تنيتون دموف ديمتي نورتي دم تبشيرو الرفتنا قرو غغرا غلتي جيرتي واني تكوغاني في خرا دوما غغرا غلي واني خرا دوما جيرو خون تقاچا ديما ما فكينياف وان تك كنا يوني في خيني هوغا ولا كاسنجرو في هوغا غرا دوما ديمي وي والكتا لك قديمو بر واني دي تقاچا ديمتي سانيس تقاچا زمني ولي دهاتي زمن الاخر جرا جولين امانتنا اما تعفري وادبافتي أما تسدي وادبا فتي أما تكتي أفهم برتي أكا غارتي لا ميجو لغن تخيسا دور غافانو تيغور قدنو وردوري بيتنو تغافانو تيغور قدنو دور نمني أما تشانيتيز نمني أما تربا بيراتا آياتما نمني غور قدا والمرياتا وافدي والمرياتا أما مو جولي أما سدي برتيسي والمريات چون دنديسو أكا نيچون واني أتيجا چوديم تهون ديني غلطيف جولي روان هدو دلقو ترهيفين أكا نجا خناف زمني نمني والدبافتون أمتا تربعصون تهين أمتا شني قد فيجر خرا أمتا سدي قد فيجر إسن كيسا نمني أمتا سدي قد ينجر والدبافتني ديرك أمتا كاتو نور جرا بيخودا يجو فينجي كغارت سني قال بلوغ سن البلوغ شريعة خيستي ديرك أمني نمني يو حرام دلقيس الرب الريفمو يو واجبة تكدلقيس وامني ساف الريفمون أما تقولشان الرأي قلم نتيجة أما سنو ملكا ونقرو أكا أمان تناتي جولين أما تخود أنجيسي واجبني الرأي قلم يجير لأن ونسين الدنبا فنه ينجرو يجو خناب عمري ربي نوفخا هتن خيستي إيغا وأدبافتجو إيغا للرا وننو تقولو كمنو عمري شبابا نمني جامو ايسرا ايغلما ايسدوما ميكا بيسني فكات عمري شباب غزي جام بكتن را ايغليتي بكتن دوما وني جام اكبيتي سينيف غلا مي نمني تو كناي ما نمني تو شباب وغا جان ايسرا ايغليتي ايسدوما سيني فكات
kudha shanirraa hanga afurtamaa namni biraa kudha shanirraa hanga afurtamaa qawlii hedduudha nama hedduutu namni umrii namaa dargaggummaan kudha shanirraa hanga afurtamiitii warra ja'uutu jira warri ammoo aqlii qabu akka Ameerikaatii fi Raashiyaa kun namni dargaggummaan nama amata 18 irraa hanga 24tii jaan umrii namni waraana galmaahee itti leenji'uun isaa fayyamamu ayilii irra kutabetee namnummaan humna qabu haaloluuf deeman isaan ammoo ulamaa keessa warra umriin shabaabummaa ama 30 fi amata 40 jidduudha warra ja'u jira alaa kulli haal اصطلاح تنيتي هاي كان وفي الاصطلاح جامعي وروانتك لغة وشرعا يوخي وري فقهيتيس وري نحويتيس وري بلاغاتيس كلماتك أكا لغة فيدميتي لغة جي واصطلاحا جاء اصطلاح أكا إسلاماتي أكا إسلاماتي كشريعة الليمتي أكا إسلاماتي عمري درقم قماتنا أكا هاتانو تتفر أنه تكا هاجراتو إسيسا نكمي فرنا سيتي من توقف عن العلم namni barumsarraa dhaabbate bakka an barumsi naa gahe jee yooni fi barumsa dhaabu tahe fahuwa cajuuz walaw kaana fi 20 namni barumsa dhaabe inni manguddoodha yookiin jaarsa sheekha jaama sheekha beekumsaan sanoon ta'e ka umrii san walaw kaana fi sinni 20 umrii amata 20 keessallee haa jiraatu fakkeenya guddaa takkaan isinii godha qeyroo jechi jiru قيرو جتشي جو مال بكبوا شباب بكبوا شباب عمري دان أمتى ديدا ما خيس وصون تهين قيروني عادة تاني مخانم قيروني بيت وريس كيس جروخون وريش قيرو فدو منقدو ساتو فدو شيخا ساتو وري من قيرو سني وجين تاء يادك إنديسي قيرو سني مورالي خنيفي كابينياس خنيفي وجين دولو توري قيرو ما جامع برنينيس أكزيتشون دلقا عمرين تكا أتي تميزة gahee waa adda baafatu gahee hanga dulloomtee dachii tanarraa deemtutti umriin tee dhumtee duututti waa dalaguudhaaf tattaaffii qabaattee hamilee yoonii fi qabaattee dardaruma ja'amtaa jechuudha. Yoonii fi immoo dalagaarraa dhaabbattee barumsarraayis dhaabbattee hawaasa islaamaa fayyaduu irraayis dhaabbattee fa'anta cajuuz walaw kunta fil 20 amma 20 keessa jiraattus 10 keessa illee jiraattus 30 keessa jiraattus ati ajuuzaadha. Tanaaf dargaggummaa wanni ja'amu waan umrii takkaan daangeffamuu miti. Akkasii adda baafadha. Fakkeenyaaf namni takka amata 60 tahee hamilee qabaatee biyya tana keessa deemee takka quraanaa saffasee takka namaa saffasiisee islaama kana gargaaree yoonii fi nama fayyadu taate fahuwa shabaab. Namni takka shabaaba ta'ee moo kuta 10 qaraatii dhaabee takka quraanaa haffazeetuma ganda keessa taa'ee kana man barsiifne hawaasa islaamaa kana waa takka hin fayyadne yoonii fi usee taa'e fahuwa ajuuzaa ja'amaa jechuudha. Kanaaf umriin ammaan tana keessa jirtan tun fakkeenya waan lama qofa godheetuma bireessinii dabra. Umriin namaa bakka 3 qoodamti. Takka ta keessa waa facaafatan. Takka ta keessa bishaan obaafatan. Ta dhumaatiif ta sadaffaa immoo ta hoomishatan jechuudha. Laalbar bishingaa yoo facaasan. Maaziyaanii facaasan barbaadiyyaati misin hundinuu. Maaziyaanii facaasan hamilee baaxiimmaa keessa jiru tana keessa ni akaafatan hagaayii godhan hagaayillee irra ni deebi'an sanbooda shongoree faa jala facaafatan baddaan takka takka sanbooda ni hoomishatan marhalaa 3 takka 4 qabdi 3 qabdi umriin namaa tunis akkasuma adda baati umriin joollummaadhaa ta'ammaan tana isin keessa jirtan tun shabaabummaa isaa jennu joollummaa isaa jennu fakkeenyaaf amma Aliyyi ibn Xaalib osoo joollummaa sabii osoo ja'amuuti diina kaddamuu ture osoo jecha shabaab juu kanallee hin guutin umriin ammaan tana keessa jirtan ma haasawni kiyya kun isiniif galaami wanni nan juu kun tanaafuu umriin teessoo amata 15 gad taate illee dirqamni isinirra barreeffamu jira jechuudha. Akkasi beeka. Akkaataa Rabbi subhaanahu wa ta'ala ittiin deemu ni fixeensa. Akkaataan namni kun hagam takka waa adda baafachuu danda'u jira. Hagam takka wanni kun isaa galuu jirtii hajuu laalaa jechuudha Rabbiin. Amma yoonii fi quraanii isiniif gale. Hadiisniinis yoonii fi isiniif gale. Wanni namni juu yoonii fi isiniif gale dirqamaatu isinirra jira jechuudha.